sababa gudeeddiitiin biyyoota yakka cimaa nama adaban. Jaaffaa Kooriyaa Kaabaa du'a dhukaasaa qabdi. Sirni abbaa irree biyya kanaa kun namoota seera gudeeddii kana cabsan murtii du'aa itti murteessa. Sirni abbaa irree biyya kanaa kun namoota seera gudeeddii kana cabsan murtii du'aa itti murteessa. Akkasumas seerri biyya kanaa walitti khallaaqame waan ta'eef mormitoota siyaasaatillee dahoo yakka kanaatiin gudeeddii fakkeessanii mormitoota kana ajjeesu. Shanaffaa Saa'ud Arabiyaa. Saa'ud Arabiyaa keessatti namni nama gudeede ajjeechaatu isa eeggata. Yaaliin ajjeechaa kunis hawaasa duratti baasuudhaan ummata duratti akka fannifamu taasisan. Akkasumas biyya Suudii tana keessatti namni wantoota baala sammuu nama hadoochan kanneen akka hashiishaa osoo gurguru argamelleen adabbii gudeeddii wajjin wal fakkaatu adabama jedhama. Sababuma kanaaf ammoo yeroo baay'ee biyya Saa'ud Arabiyaa irratti komiin kaafama. Afraffaa Chaayinaa. Murtii du'aa yookaan qaama saalaa irraa cicciruudha qaban. Chaayinaa keessatti murtiin gudeeddii du'a yoo ta'u, namoonni saffisaan murtii du'aa akka itti raawwatamtu godhan. Kana qofa osoo hin tahin warri miidhame yeroo baay'ee akka galateeffannaatti ilaalu. Haa ta'u malee kun akka seeraatti yeroo baay'ee dhiibbaa fidaa jira. Sababniinis yeroo tokko namni ajjeefame kun yookiin namni adabame sun yakka kanarraa qulqulluu ta'eeti argama. Sadaffaa Faransaay. Waggaa 15 fi hidhaa jiruu guutuuti nama hidhan. Faranjoonni seera gudeeddii irratti baay'ee ciccimoodha. Gudeeddii irratti murtii waggaa 15 kan kennan yoo ta'u, kunis hamma miidhaa fi garajabummaa irra gahee irratti hundaa'uudhaan hanga waggaa 30 yookiin umrii guutuu dheerachuudha danda'a. Lammaffaa Indiyaadha. Biyya Hindii hidhaa umrii guutuurraa hanga du'aatti labsii farra gudeeddii eebla 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti baheen booda yakkamtoonni hidhaa umrii guutuu hanga murtii du'aatti illee ta'uudha danda'a. Yakkamtootatti hidhaa umrii guutuurraa hanga murtii du'aatti illee ta'uudha danda'a. Tokkoffaan gudeeddii Paakistaan keessaati. Paakistaan keessatti gudeeddii yakka baay'ee cimaadha. Adabbiin gudeeddii biyya Paakistaan akka seera isaaniitti murtii du'aa yookaan hidhaa waggaa 10 hanga 25 ta'a. Dhimmoota gudeeddii gareetiin wal qabatan irratti immoo murtiin isaa adabbii du'aa yookaan hidhaa umrii guutuutti ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya, yakka gudeeddiitiin wal qabatee biyyoota murtaa'e ilaallee jirra. Kan biyya keenyaa ta'u maal ta'a dhiiroo? Mee yaada keessan koomentii irratti nuuf barreessaa. Chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa.